Nagabultani? Akkam jirtan? Mee haala hidda Oromoo kan ilaalchise waan beektan akka nu ibsitan barbaanna. Maqaa keessanii fi haala jireenya keessanis gabaabinaan akka nu ibsitan barbaanna. Ani maqaan kiyya Qaasim Usmaan jedhama, jiraata magaalaa Roobeeti. قاسم كعثمان عثمان كشيخوتي شيخ كعبدالله في عبدالله كابيبوتي أبيبون كان سوتان سين كبلجانا كبلجانا كدولوت دولو كسينجاتي سينجا كسرباتي سربا كإمري إمر كولشيت ولشين تامات كيس يبقى ولش كراياتي راي كمندوت مندو كأرسيتي أرسي كأموكاتي أموكا كبارنتو كبارنتو كورموتي ورمو كتبو تبو كواغو كداديت دادي كأوتيتي أوتي كبتيتي بتي كولابوتي ولابو كتبلجاتي بلجا كداوروتي داورو كأوفاتي أوفا كشافاتي شافا كرابوتي رابو كمرمر مرمر كمامني مامن كورري ورر كوايوتي وايو كغوداتي غودا كشوكوري شوكور ككلاني كلان كإيراني إيران كبتاني بطان كنوباني نوبان كهان هان كملكي ملك كمتشلك متشلك كمامي دي مامل كأكنو كأكنو كأنوش أنوش كشيس شيس كآدم آدم كبيت بيت بشاني دي بشان كبلنساتي كبلنسي كقدراتي كدران كربيتي Galatoma Yuutuu dhajechuun danda'u maanguddoon muleeyyiin argaa dhageettiidhaan wal irraa dabarsanii askaan keessattuu gadabiin keessatti bal'inaan waan jiraniif yaanni gabaabaan kun yoo dhiyaateef bal'isanii ibsuu hin danda'an. Naannoo kanatti amma dhageettima. Argaa maanguddicha qadiima durii san ijaan argee isarraa waa baradhe jedhu hin jiru. Dhageettii qofa. Kuni dhageettiidhaan ta'a. Argaa yoo itti jedhameetiin hin jedhani ebaluun argee bara akkasii waggaa 100 dura ebaluun argee yoo jedhe sun ammoo bal'inaan dhiyeessuu danda'a. Kuni ammoo keessattuu Oromoo gada warra utaawaayuu keessa bal'inaan namni jira, waayyuu keessa namni jira bal'inaan kanneen irraa itti eda'anii bal'isuun. Mee ilmaan arsee irra kaasaati ilmaan sikkoo mandoota namee waan beektan nu ibsa. Oromooni Booranaa fi Baarentu. Oromoon Booranaa fi Baarentu. Ilmaan Booranaa keessaa nan jaatu maqaadhaama isaan sagalillee jedhanii himanii Sabbuguuna Boorana amma bakka jiru Boorana kibba jiru kan Kontoomaa Daarimoo Gujiidha. Maccaa fi Tuulama ilmaan Booranaa warra kaaba jiru kan garriinillee ilmoo Booranaatitti deebi'a. Gurraanillee ilma Booranaatitti deebi'a. Garbillee ilmaan Booranaatitti deebi'a. Saglan Booranaa jettee wayita waamtu garri garba gurraa eda'atteeti. Akkanatti olii deebi saglan Booranaa jedhaniini. Beekamanii ifatti bahanii qundaa'anii kaa'imaman ammoo jaan ammasii hime kan ilmaan Booranaati. Ilmaan Baarentuun ilmaan Baarentuun sikkoo fi mandu ituu fi humban walloo fi karrayyu tunniin illee ilmaan Baarentuun as keessa bal'iftee ibsuun hin danda'ama maanguddoon hin ibsiti. Oromoon kanarraa daraara. Mee gara sikkoo mandootti naa deebi'a. Sikkoo mandootitti yoo dhufnu nu warra Baarentuuti. Warra Baarentuu keessaa anamma ilmaan mandoo keessa jira. Ilmaan mandoo torba. Abbaa feete biroodha. Abbaa feete hoo gaafatti itti eda'uullee hin danda'u, irraa dirrisuullee hin danda'u. Torban mandoo Raayyaa, Kajawaa, Wanama, Utaa, Biilaa, waayyuu fi hawata. Torban mandoo. Eessaayyuu ga'e
torban mandoo keessaa jiru kun raayya ka as jiru keenya kanaa miti. Hangafa maadhaan nu himuu dandeettanii isa? Hangafni raayya jedhama. Ka itti aanu ka jawaa wanama jedhanii achiin booda akkamitti akka walitti beeku. Kan dhagaye kan. Sikkootti deebina. Ilmaan sikkoo 5. Bullaalla hangafni isi. Wacaale, Jaawu, Waaji, Ilaani 5 kan. Biyya teenya kan asitti qubannootaan sikkoo fi mandoo jedhee waamanan. Akkasii miti. Qubannootaan sikkoo fi mandoo jedhee weebiin gama sikkoo jedhanii, weebiin gamana mandoo jedhanii waaman. Lakka akkasii miti waaman. Akkitti waamu akkasii miti. Gosaani dhalootaan. Raayyaan Allamaaxaa jiru Tigraay keessa jiru kun amma raayyaan Allamaaxaa jiru Tigraay keessa jiru kun amma ilma mandooti. Mandootti waamamaa jechuudha. Siigalee kanaaf 12 tana ilmaan Arsee Arsiin 12 tana eessaayyuu haa jiraatu. Arsiin Boorana keessa jira, Gujii keessa jira, Tigraay keessa jira, Walloo keessa jira. Kuni marti ilmaan tanatti deebi'a. Ilmaan sikkoo mandootitti deebi'a. Gosa 12 ilmaan Arsee 12 tuni ammoo kana keessatti dhumti. Gaafa dura walbarree Jeneraal Waaqoo Guutuutiin akka wal beektanii fi qabsoo isaanii irraa waan beektan akka qabdan natti himtanii turtan. Mee waan sanirraa waan beektan haala sochii isaanii haala qabsoo isaanii nutti himuu dandeettu? Maal seeta? Qabsoon Oromootuuni Waaqoon irratti himte jalqabde achi dura. Gabroonfataan sirni nafxanyaa bara 1880 keessa weerara sirna gadaa Oromoo, aadaa Oromoo, duudhaa Oromoo, safuu Oromoo balleessuudhaaf ka jalqabeetiin hin jedhe. As ka gahe maaliin kasee Arsiin dhahaa ofirraa deebisa waggaa 5 achitti fidate. Achi jabsee egaa iseeneetiin hin jedhe bara 1888 aseeneetiin hin jedhe. Bara 1888 irraa eegalee Arsiin Baalee kun guyyama tokko sirna nafxanyaatiif jilbifatee hin beeku. Muhammad Gadaa Qaalluu jedhama gosuma teenya qubataa Arannaa Bulluqii inni guyyaa gosuma teenya jechuun keessa walashee jechuudha. No, raayya. Raayya. Raayituudha. Inni kun hambatanaaf sirna nafxanyaa kanaaf hin jilbifadhu jedhee namni wala lola jibanis. Akkasumatti osoo lolu osoo ari'an osoo deebi'u akkas osoo jedhu maanguddoonni biraata waliin jirtu baay'eedha. Raayyaaf raayituun garaagarummaa qabu. Tokkichi. Raayituu jechuunif raayya jechuun tokko. Gammoojjatti raayituu jedhanii waamu. Baddaa kanatti raayya jennee waamu. Tokkicha. Raayyaan amma Allamaaxaa jiru kun gosa teenya tana raayya. Raayya jedhameetu waamama. Deengadda gaafa marreessaa deemaniitiin hin jedhan gosatii argu malee hin jedhu jedhee as dhufee asitti keessummeessinee wal barannee uffifnee ulfinnatti goonee kaanee asii galchine. Kanaafuu raayituu jechuun raayya jechuudha. Raayya jechuudha. Tinaa deebi'a. Gara qabsootti naa deebi'a. Qabsooni Muhammad Gadaa Qaalluutii fi Waaqoonitti illee namni jira akka Waaqoo Luugoo fa'aatu jira. Namni akka shiftaatitti mukatti galee sirna kanaan qabsaa'u waliin yeroo dheeraa dabarre garuu akka ijaarsaatitti dura dhaabbatee sirna kana kuffisuu qaba jedhee ka jalqabe Waaqoo Guutuu nama gurmeessee nama hagoo qabatee qawwee takka takka darbitu tanaan isimaan qophaa'ee sirna kana dura dhaabbate. Sun egaa mana 1950 keessa yeroo dheeraadhaaf ka tureetu hin jedhe qabsoon isaa isa dura kuluubatu jira. Qabsoon inni ittiin beekame qabsoo Dhombirii jedhamee qawwee tokko jira akkasumaalee irraa hidhatee inni galee jedhe eega hidhatee galee sirna Haayile Sillaasee raasee
sodaachisee hingeetin hin jedhe sossobanii harka kennisiisanii gagal. Eega galillee sirna kana waliin deemuu hin dandeenye ka'ee deebi'u. Mee iddoo sanitti sossobanii harka kennachiisanii san keessatti jechaadha. Mee waan beektanirraa akkamitti sossobanii akkamitti harka kennachiisanii? Waan Oromoon barbaadu hin goonaaf. Mirgi Oromoo hin eegamu. Jaarsummaa tana keessa namoota jiranii waan beektan qabdanii? Jaarsummaa tana keessa hojisa warrana duraati. Umurii dheeraati. Muddatu jira. Jaarsummaan ani beeku ta'achi asiiti. Bara Sooraa jedhamee Oromoon bakka hedduutti addaan kun. Marsaa lammataa jechuudha. Marsaa lammataa. Qabsoo jeneraal. Akka dhaabaatitti ijaaratee Oromoo tokkochummaa jedhee qabsoo isaatti ibsa. Gara biraatiin ABO'n illee ijaaramteeti adda jirti. Akka lakkoofsa faranjiititti bara 1974 irraa eegalee jechuudha. ABO keessatti illee qoqqoodamsiin argame eega baarootiin saafaati du'aniitiin hin jedhan jaarraa abbaa gadaa qabsoo ABO tana keessa ture du'a baarootiin saatiin booda addaan qoodamanii jaarraa abbaa gadaa amantii qabateetti islaamummaadhaan achi bahee sunniin ammoo ABO taateet as baate hedduu sanatti ammoo waaqoo guutuu tokkummaa jara lamaanii kana uumuudhaaf. Tokkochummaa Oromoo jedhee akkanatti fakkaatu jara addaan qoodamte sanallee jecha walitti harkisu natti fakkaatu. Nu amma tokkochummaadhaan yoo deemnee hin jenne waan jedhamu addaan hin qoodamnu amantiin addaan hin qoodamnu gosaan addaan hin qoodamnu waan jedhu qabatee. Maal isiniif fakkaata qabxiin bu'uura ABO'n iddoo sanitti gargar hiiramee gama baarootumsaatii fi gama jaarraa abbaa gadaatitti garaagarummaan uumamsan waan irraa beektan qabdanii? Keessa gadi bu'ee kana jedhee wal qulqulleeffadhee jiraachuu baatu wal dhabbitu jira hooggansuma irratti hoogganuu irratti qabsoo kana geggeessuu irratti wal hinaaffatu. Keessattuu egaa Magarsaa Bariisaati du'aniitiin hin jedhan. Akkaataan Magarsaa Bariisaatitti duute sun illee rakkina guddaa qaba. Namni jarri suni warra amantaa kiristaanaatii fi islaamaatti waliin deema hooggansa Magarsaa Bariitiin jechuudha. Walitti dhufanii warri amantii islaamaa qabu gosa Sumaalee gadii tanatu itti dhufa. Jarri itti dhufteetiin hin jennaan warri islaamaa ajjeesuu diddaa warra kiristaanaa ajjeesuudhaaf addaan bahaa jedhanii jennaani jarri addaan hin baanu. Nu Oromoo taanee baane malee amantiidhaan islaama kiristaana jenneetiin waan hin baaniif addaan hin baanu jedhanii nama kudha tokko bakka tokko jirtanii akka Mo'ee Abdoo fa'a Magarsaa Barii fa'a sanama maqaa wanniidhaan yaadatu malee zirzirii isaanii hin qabaan. Innaa wanni kun sanirraa qaba. Islaamummaan tuni bakka sanitti namni wal shakkuu seenee jechuudha. Wayita sana addaan qoodamte waaqoon garuu wayita sanitti tokkochummaa jedhee dhaaba ijaara. Tokkochummaan tuni maal inni ree? Kiristaanaa fi Islaama gosa bakka tokkotti walitti raruu yaade natti fakkaata. Hedduu kanatti ammoo Sumaalee Abboonni jedhamu jedhamu. Warra Abboo jedhu warra Sumaalee jedhamu. Itoophiyaa matana keessa jiru gurmeessitee dhaaba amma Isaaq Daadhii Tarreefaatti hooggantu tokko akka dhaabatu godhan jechuudha. Kuni amma bara Soobiraati. Bara Soobiraa san jaarsummaan hin jiraatu namni marti isaa qabsaa'aadha bara Soobiraa. Sumaalee Abboo kana yookiin ammoo Sumaalee Abboo hiikaa isaa waan irraa beektan qabdanii? Sumaaleetu Itoophiyaa keessa waan jiruuf Ziyaad Baarree akka waan Sumaalee kana bilisoomsuu barbaade maqaa Sumaaleetu godhatee ta'e. Abboon ammoo Oromoodha. Isaan lamaan biyya takka keessa jiranii walitti hina jedhanii. Inni kun yaadni isaa Oromoof qarqaaruu yaadamee osoo hin taane Sumaalee bal'isuuf yaadamee. Gara daangaa Oromoo keessatti jechuudha. Sumaalee bal'isuu yaadamee. Aga isa territorial expansion jedhamu kana jechuudha afaan faranjiitiin. Aga Awaash ga'uutti. Daangaa isaanii bal'ifachuu barbaadaniiti. Aga Awaash ga'uutti asiin aga eessa ga'uutti hunda baalaa jedhanii gaara kana ga'uutti lafti Sumaaleeti. Sumaalee Abboo jennee waamnaa mire Abboo jedhamu kanatu gaara kana keessa jira jedhanii kanaa walitti rarraasanii babal'inna Sumaaleeti malee Oromoof yaadameeti. Baay'ee isin galatoomfanna. Gara hojii keessanitti yoo deebitan muuxannoon hojii keessanii haalli hojii keessanii maal fakkaatame? Maal ani amma
Avukaato din jiraata. Avukaato seeraati. Mee akka maanguddootti dhaamsi qabdan yoo jiraate keessattuu dargaggoon yeroo amma lammiin dhufu qabsoo Oromoo keessatti aadaa afaaniif seenaa Oromoo guddisuu keessatti maal dhaamtan? Oromoon aadaa fi duudhaa isaatti deebi'u. Oromoon aadaa fi duudhaa isaa ganamaatitti yoo hin deebi'in. Oromoon aadaa fi duudhaa isaa ganamaatitti yoo hin deebi'in eessaayyuu ba'uu hin qabu. Oromoon sirna uumaa qaba. Aadaa uumaan kennameef qaba. Oromoon osoo addunyaan kun amantiin leebar Oromoon ta'uumaan kennamteef qaba. Oromoon waaqeffataadha. Uumaan argate. Waaqa gurraacha na uume. Waaqa gurraacha waa naa godhu. Ka waa na godhu. Jedheetiniin amana. Kanaafuu Oromoon hundee irraa amantaa qaba jechuudha. Hundee irraa amantaa qaba. Waaqatti amana jechuudha. Waaqatti amana. Waaqa jechuun Rabbi jechuudha. Rabbitti amana. Tokkochummaa isaa illee mirkaneesseeti. Bakki inni teessoo isaa waliin himee waaqa gurraacha gubbaa kana jiru jedhaan Rabbiin kennu. Waaqaan maletti wanni biraa akka gabbaramu yookiin akka hin jirre mirkaneessa Oromoon durumarraa jechuudha. Oromoo bira kun gabbaramaa waaqa. Ka uumutu waaqa jedha. Ka kennutu waaqa jedha. Ka roobutu waaqa jedha. Ka caama buusutu waaqa jedha. Itti amana Rabbitti. Mee jechoon waan ittiin kadhatu keessaa waan yaadattani mee fakkeenyaaf ammaan naannoo waan itti dhaladhee guddadhe gara Arsii Lixaati. Waan Oromoon jedhee Rabbiin kadhatu jira. Fakkeenyaaf yoo caamni dheerate lagatti bahee dubartiin baatee siinqii qabattee hoolaa fuudhanii laga bahanii irreeffatanii waaqa kadhatanii waan jedhan beeka. Mee san keessaas waan beektan yoo jiraate. Wanni qabatanii lagatti ba'an namni wal haa ga'uuf malee achitti nyaatanii dhuganii wal gahanii tokko ta'anii jechuuf malee dhiiga saniin bu'aan argamaa miti. Dhiiga san isaa kenninaa miti. Foon san Rabbii kenninaa miti. Waaqaa kennina jechaa miti. Ufii teessuma isaaniitiif guyyaa guutuu oolanii achitti eegu guyyaa guutuu oolanii nyaatanii hin dhuganii beelli akka ittiin dhufne Rabbi ufii kadhachuudhaaf akkas godhan. Malkatti ba'uun sun ammoo malkaa santu jiitu. Jiidha san laalee akkanatti najiisiif bakka jiitu. Bakka gaaddisa barbaada. Akka aduun isa miine. Gaaddisni ka Rabbi ta'uu beeku. Gaaddisa taa'ee kadhata. Tulluurra taa'a. Tulluun lafa keessaa lafa ol kaate lafa mul'atu. Kanaaf haala mijaawaa barbaadataa jechuudha. Haala mijaawaa barbaada. Malee tulluutti amanuu miti. Gaaratti amanuu miti. Malkatti amanuu miti. Iddoo isaa mijaa'u lafa magariisa lafa jiidhaa. Nyaatee dhuguun namaaf waan uumame tokko nyaannee dhuunee Rabbii keenya afaan tokko namni beela'ee fi namni quufee walqixaa miti. Walqixaa miti. Beelli kadhaasan keessaa nama kaasuu danda'a. Qalbiin namaa waan biraa ta'uu dandeetti. Kanaaf lakki bakka tokkotti waan tokko qabannee waan tokko nyaannee waan tokko dhuunee Rabbiin qalbii takkaan kadhanna jechaaf malkatti ba'a. Siinqeetii yalootii qabadhee Rabbii kiyya mootii kadhadhee jetti dubartiin. Mootii ta'uu isaa mootiin isaa olitti mootummaa Rabbii mirkaneessa jechuudha. Mootummaa Rabbii mirkaneessa akkas jetteetini kadhatti argatteetiniin galti. Amantii uumaan qaba. Killaan bahee Rabbiyyoo sirraa dahee Rabbiyyoo illee jedhu. Akkana jetti. Kan kennu Rabbi ta'uu mirkaneessa. Rabbiin kennu mirkaneesseetiniin akkanatti kadhata Oromoon amantii uumaan qaba. Duuba amantii uumaan qabu kana aadaa walitti bahee duudhaa wal argee waliin haasa'ee waliin kadhatu. Rabbiin itti amanu kanatti sirni nafxanyaa jalaa diigi. Hin bade aadaan sun hin bade. Duudhaan sun hin bade. Si galee kanaaf bakka sanii deebi'uu qaba. Amantii duudhaa isaa ganamaa sanii fi aadaa isaa ganamaatti deebi'uu qaba. Sirna dimokiraasii addunyaan ittiin raafamtu ittiin uftuultu kana Oromoo irraa argatte. Sirni dimokiraasii Oromooti gadaa Oromooti. Madda walaabutti wal gahanii kutaa hunda keessaa kaabaa kibbaa bahaa dhihaa madda walaabutti wal gahanii seera waggaa 8 tumatanii
addaan deeman. Hatta kun waggaa afurii fi waggaa 8 addunyaan pirezidaantii ittiin filatteetiin hin jettu kana Oromootu fide. Oromoon waan ofii fide san sirni naftanyaa jalaa diige, jalaa balleesse. Gadaan isaa hin badde, aadaan isaa hin badde, duudhaan isaa hin badde. Yoo bakka sanitti ka deebi'u taate Oromoon maaltu godhamuu qaba amma? Bakka sanitti deebi'uu qaba. Iddoo ofiitti, duudhaa ofiitti, aadaa ofiitti deebi'uudhaaf maaltu eeggama? Kanaaf namni marruu aadaa isaa ka duraanii kana qo'atee bakka sanitti deebi'ee mukaaf kabajaa kennaa namni Oromoon waan jedha wal jalaa dhagahee guddaan diqqaa barsiisee diqqaan guddaa kabajee jaarsa jalaa diqqaan amanee Oromoo wal kabaja. Aqlii wal kabaja, maanguddummaan wal kabaja, barmootaan wal kabaja, qabeenyaan wal kabaja. Akkasitti wal jala yaa'a. Hadha namni bakka san hin jiru sirni naftanyaa kana balleesse. Aadaa hin beekamne fidee biyya keessa facaase, aadaa hambaa san qabate, diqqaan guddaa kabajaan jiru, diqqaan guddaa kabajuu qaba, wal jalaa dhagahuu qaba, wal jala yaa'uu qaba, waan argate jabeeffatee taafteef waliin mari'achuu qaba. Namni argataniitiin hin jedhan tana balleessanii ta biraa soquu deemuu hin qaban. Oromoon ofii wal nyaachuu hin qabu, Oromoon ofii waliin diina walitti ta'uu hin qabu, diina waliin jedhee maqaa walitti baasuu hin qabu. Diina jechuun saba biraati, nama roorroo biraatiin sitti deemu, gosa biraati. Oromoon Oromoof diinaa miti. Lafee ofiiti, dhiiga ofiiti, dhiiga ofiitiin diina jechuun hin barbaachisu. Namni wal jala yaa'uu qaba, wal jala deemuu qaba, aadaa ganamaatti deebi'uu qaba, hooggansa isaa jalaa caqasuu qaba, maanguddoo isaa jalaa caqasuu qaba, hayyuu isaa jalaa caqasuu qaba, qeerroon isa kana caqasuu qaba. Ufii mootii ta'uu hin qabu, anatu mootiidha, anatu waan maraa godha jechuu hin qabu. Wal jala yaa'uu barbaachisaa. Aadaa fi duudhaa ganamaatti deebi'uu qaba Oromoon. Yoo sanitti hin deebiin eessaayyuu ba'uu hin dandeenyu. Baay'ee isin galatoomfannaa maqaa uummata Oromootiin, maqaa uummata Baaleetiin guddifnee isin galatoomfannaa. Barnoonni kun barnoota guddaadha. Waan dargaggoon waan baay'ee irraa barachuu qabu, lammiin dhufu waan baay'ee irraa barachuu qabu. Afaan, aadaa, seenaa, qabsoo Oromoo dagaagsuu guddisuu keessatti barnoota guddaa isinirraa waan arganneef baay'inee isin galatoomfannaa. Umrii dheeraa nuuf ta'a. Nagaan nuu jiraadha. Ulfaadha.